dhaggeeffadhuutini waa tokko Simoon warri Gondarii gaafa nuti waa'ee mooxaatti maskinni gubachuu dubbannu sana haa gabaachum wandimminna tagaachaa jedhanii dubbataa turan jarri jookar hadda Oromiyaa keessatti shaggar keessatti wanti kun taanaan nuuquu qomanii dhuguma maskiidaa dubbataa jiru jetteeti ammaatti kan jarri akkanatti dubbataa jiran siyaasa nurratti nagadataa jiru. Dhiisi obboleessa ta'e nuti okay jarri siyaasa nagatana jarri siyaasa nagatanii nuti inni Oromoo kan masgiinni bakka diigamee laftu lama nafasitti hundi fixate kunoo maal damtuse kunoo poostii isaa irraa gawachi isaa irraa Oromoo miti maal dhaggeeffadhu uummanni tuulama dhaggeeffadhu dhugaa wanti himamu hin jiru dhugaa wanti walitti himamu hin jiru tuulamni bakka buufatee dhaqqiti akkas jedhi ishoonuu jedhee hin jiru tuulamni wanti hin jiru Oromoon waa'ee namoota wanni haasaa jira malee waa'ee namoota waan kana dubbatan kanaafuu namni dhuunfaa maaltu nama bakka buufate uummanni bakka hin buufanne yaada nama dhuunfaa abbaan barbaade yaada madaasaa dubbachu anama Abduseen ka'ee kan barbaade yoon jedhu ummata bakka bu'ee miti re'een kun ande taraa sa'u no nama tokko kun taraa sa'u adalla aktiivistii isaaniiti maal jedha kun aktiivistii isaaniiti aktiivistii sa'aa jira shaggar biyya islaamaa miti jechuun maal jechuu inde kun maal jedhame shaggar biyya dhaggeeffadhu animma waa tokko siin jedhu tamam dhaggeeffadhu animma waa tokko wanti dubbicha achirratti waliin nu galchu maali beeyta shaggar biyya islaamaas miti biyya kiristaanaas miti biyya oromooti jettee fudhatta maaliif kiristaannis muslimnis oromoo waan ta'eef lachansaa achitti wal arganna biyya oromooti allaqee sana booda amantii fudhatta waan ta'eef ergantana muslimnis ati oromoodha waan taateef amantii kee qabattee jiraachuu dandeessa kiristaannis oromoo ta'eetiyyuu keessa itti waamamuu danda'a maal taate biyya oromooti ati oromoo taanaan biyya keetii jechuudha fakkaan dhaggeeffadhu shaggar biyya oromooti gaafa ta'e ati muslima yoo taate ati keessa jirta akka nama waan beene haasa'u mormii faallaa akkana kanaa ta'illa shaggar biyya islaamiti jechuun biyya islaamiti jechuun masgiin shaggar hin jiraachuu qabu jechuudha malee kun waa'ee amantaa maal waa jiru hin jiru Simaan nama tokko arkitee isaanii wajjin hin gowwomtu bar maal taate obboleessoo tokko arkitee isaan wajjin gowwomta kana ol guddachuu qabda obboleessoo kiyya solo bar ani laalla bar maaltu isin hin galin beeyta wanta akka arkitee gogaanaa mormitan malee waa wayii gogaanaa mormitan malee laal waa wayii faallarraa mormitan malee ani ka dubbataa jiru waa'ee namoota lamaa sadii ka waa'ee tuulamni lafa siltee hunduu jedhattu miti shaggar lafa islaamaa miti jedhee dubbateerraa kaan dubbataa jiru garuu isin kaasaa jirtan akka waan namaan tuulama guutuu jedheeti ka isin kaastaa egaa ati isaaf jetteeti bar ati isaaf jetteeti kara biraa deemu ani kanaafiin gaafa nuti oromoo muslima gondarirra oromoo kiristaana oromiyaatu naa caala gaafa uummanni jechuu ture ani saniifiin bar miti jechuu ture jetteeti haasoo jirtu maaliif akkana jettu dhugaan ammallee deemee jira isaan wajjin gowwoomu jirta gaa gowwummaa kanaa ol hin jirtu gowwummaa miti goyla gowwummaa miti isaan laal gabbayanii masgiinni baga diigamee hin jenne la gaansi akkas hin jenne masgiinni baga diigamee hin jenne laal sun gongora obboleessa kiyya warri amma ati amaara obboleeyyi koy solo ananaga dogoggora jettu ati haga anaan dogoggora jettee na mormitu jechuu haga anaan dogoggora jettee na mormitu warra masgiinni bakka diigamee kana hoo sirriidha ayyee kiyya dogoggora akka ilaalchi isaanii kun sirriidha sunilleen dogongora garuu Assalamu alaikum isaan eega dogoggora ta'e maana mormite waan lamaas dhaabbatan tokkummaan akkanaan jiru yaabo guys mira keessa baya solo tamam chalisa ani yaada Abduu se dhaggeeffachuu fi seene Abduu se mee waan boytan irra deebi jala ta'e dhaggeeffadhu gaafannaa kan Abduu se deebi na koy waranyaaw ashqaabatu sana baalage mee amma haasa Abduu se warra jettu sana no Abduu se no wallahi duute bad no khararra jira eenyu duute badu salami maali sodaadhaan yatti maali beeyta ana akka yaadatti yatti maali beeyta dhaggeeffadhu shaggar lafa islaamaa miti isinin jedhe dhaggeeffadhu afaan nama jalan qabin ayyaada kiyyan dubbadhaan jettee ilal ati gaafa oromoo taatu oromoodhaa miyati
erga Oromoo taatee Muslimas taatee akka barbaaddetti amantaa kan keetiin jiraachuu dandeessa. Gaafa Oromoo taate Kiristaana taate shaggarirra jiraachuu dandeessa. Dura Oromummaan qilee haseenu Oromummaan akkana haa ta'u jechuun gaafa Oromummaan qilee seenu atis wajjiniin qilee seenta ati fayyaan kan kee dhiiga kee jijjiiruu hin dandeessu ofirraa. Ati Oromummaa dhiisuu hin dandeessu bara amantii jijjiirrachuu hin dandeessu otu wayi. Kanaafuu Oromummaa kan kee taatee hunda keenya ina nu kajenne masjidni rabbii diigamuu hin qabu amantiin ka dhuunfati oromummaa walitti qabna isa namni xiqqishuu keessaa fuudhee jibbaa amantii islaamatiin qabu gammachuu masjidni diigamuu fi ibsatu kana keessaa gimmashan fuudhina yaanni ummata islaamaa ka oromoo saa ta'u ka biraa yaadichi maa inni yaadara dhaabbatanii waa haatan fedhiin hawwiin kennamaa inni akka amantiin teenas hin tuqamne ta ormaas hin tuqamnedha. Sigale masjida tokko lamaami masjidni 23 guyyaa tokkotti diigamee quraanni guyyaa keessa jiru tokko ay waliin ciramee ati har'a yeroo nama lama sadii warra ebalu ganda keenya arrabsa jedhu dhuftee difeensi gootu I don't know na shakkisiisa amantii mafeerte haa ta'u amantii kee qabaachuun kee qabaattillee jaalattuun keessa ga'e namni nama dhuunfate ishee warri islaama arrabsaa jiru warri gammadaa jiru nama dhuunfatii jettan ila waan amma abduu san jedhete taraa ta'u jettan okay warri akka carraa ta'e akka anaa kunfanti tasaafaa keessa ganda nama arrabse mangistii sitti fakkaate qayyaa olaniif taraa ta'u nama hin deene raasu ani jechi kiyya gandi rakkoo qofa kenna dhageeffadhu gandi rakkoo irraa qabu hin jiru amantiin rakkoo qabu irraa hin jiru amantiin kiyyan tuqamin masjidni rabbiin diigamin quraanni rabbiin ciramin jechuun kiyya maaliif isaan gubaayye asirra dhaabbattee isaan hin gubne namni gubame hin jiru bakka odeeffannoo irraa bilisa miskiina koo nagayaan oli abduu seena bareeffan lakkutti isaaf seene egaa inni yaada keeti miti no abduu sen deebi solo ati disi wannan le tubanno len qabdu wanu manne hafa jiru le hunda sirri beeku waan ta'e barreeffam hunda atama barreeffam ujollen hafa namni hafa hundi le single waan ta'e gaati islam ni suddu obole sagaleen koo jira solo dari jala ani wantin jedhee yaanni kan ko abbaa sirriitu batee fedhi baadhebbate sirriidha. Ani shaggar kan qobaatti yookiin kiristinnaa qofittiidhaan ijaaramtu miti yookiin islaama qofittiidhaaf qobaatti kennamtu hin jirtu. Kanuma Oromooti hundinuuyyuu amantaa barbaade sana booda keessatti gaggeeffachuun mirga guutuu qabaadha kan hin jedhe. Malee kan kiristaanaa qofa yookiin kan warra akkanaa qofa kan muslimaa qofaa miti kan hin jedhe. Hunda keenyaafuu wal qixa namni qobaatti yookiin kiristaana qofaaf finfinnee yookiin shaggar kana kenne hin jiru yookiin islaama qofaaf qobaatti kenne hin jirudha kan hin jedhe. Biyya muslimaa yookiin biyya muslimaa qofa jechuun dandeenyu hundinuu keessa jiraata. No. No anis akka jettan hin jenne bar warra ittiin shaggar ammalin jedhu. Shaggar naf muslimaatii miti namichi jedhe jennaan nama muslimaatii miti kan jedhu. Nuti yoo akka kee kanattillee hayyuu ta'uu baannee yaadeffachuu ka jenne manni amantii gubachuu hin qabu. Maaliif manni amantii diigamaa? Maaliif qaamni rabbii furamaa? Shaggar isin bareechuu jettan suni islaamatu akeekinni irraa addisabatti jijjiirame amaaratu jijjiire. Manneen amantii sabaaf sablammoota Itoophiyaa jiran keessa akkamitti manni amantii islaamaa keessa wanni nuti dura dhaabbachuu jirru ummata profaayilii gandaa wajjin obboleeyyan tahanii akka obboleeyyanitti faallaa oduu hin taane addunyaa irratti gaggaa'u jiran
Oromoon diina musliimaati ja'aniiti. Oromoon masgiida diigu jiranii quraana keenya gubuu jiran ja'aniiti. Afaan Ingiliffaatiin afaan addunyaatiin hundaanuu addaan baasanii afaan laakanaatu deemu jira. San addaan baafachuudha malee masgiidni diigamuun ani duraan dhaabbadha namni jaalatu hin jiru. Ani musliim akka kiyyaatti. Kanaa miti wanni raasoo jirru. Wanni nuti raasoo jirru waan ummata waan nuti goonu ifumaa fi wajjumaan takkummaan goona malee warri alaal amma gaafa ummanni shawaa afaan isaaniitiif waaqeffannuu feene jedhu bar shawaa isaan dura dhaabbachuu turee jira bar ummata adii uffachuun feene jira. Shawaa ummataanii Oromoo ummataanii adii uffachuun faran. Right? Waan akkana jira nama si dura dhaabbatu namuma kee kan si dura dhaabbatu jira garuu akka guutuutti namni diilli takkummaadhaan osoo Amaara karaa faallaa si geessu osoo hin deemin nuti qofaan keenya waa jijjiiruu dandeenya malee san jechuu jirra nuti.